nagaa jirtu kabajamtoota daawwattoota koo. Ani maqaan koo Anaan Labataan jedhamu YouTube Urjii Creativity irraa jechuudha. Arraba waan adda tokkoon qabadhee dhufeera. Innis oduu durii bareedduu tokkodha. Oduu durii namoonni beektan jiraachuu dandeessu. Anis oduu durii bareedduu tokkoon isiniif qabadhee dhufeera. Amma dhumaatti na duukaa bu'aa. Isa dura garuu YouTube koo kanneen subscribe gochuudhaan bilbila ishee bira jirtu sanatti immoo gurra lama baasan siin jedha jechuudha. Walumaan gara oduu durii kootti adabaru. Mata dureen oduu durii kootis Jeedalaa fi Kormaa Hindaaqqoo jedhaan. Kormaan Hindaaqqoo kan uummata ganda baadiyyaa tokko ture. Kormaan kun wayita lafti bari'u iyyuudhaan uummata gandicha jiraatan irriba keessaa dammaqsa tureen. Kan inni jiraatu mana abbaan isaa jiraachaa ture keessa ture. Abbaa isaa qophaa otoo hin ta'in akaakayyuun abaabileenii fi warri dulloomanii du'an hundi manichuma keessa jiraatu turan. Gaaf tokko muka irra taa'ee jaalallee isaa utuu eeguutti jiru jeedallee yookiin waangoo diimaa tokko wayita qaxxisaa gama isaa dhufu arge. Kormaan sun callisee jeedalicha dabarsuu barbaadee ture. Sardiidichi garuu miidhagina kormaa sanaatiin waan booji'ameef muka kormaan sun irra taa'ee jiru jala taa'ee sagalee isaa bareechee itti haasa'uu eegale. Obbo Lukkuu, ati iji kee, arrabni kee akkasumas bifti kees baay'ee miidhaga jedheen jeedalichi. Abbaa keenan beekan ture. Isaan lukkuu beekaa turan. Waan gaggaarii isaan sanyii isaanii hundumaaf hojjetan sitti himee fixuu hin danda'u. Yeroo kana lukkuun kormaa sun morma isaa gama tokkotti jallisee ija isaa libsataa dhaggeeffachuutti jira ture. Sagaleen abbaa kees ajaa'ibsiisaa ture jedheen itti fufee jeedalichi. Sagaleen abbaa keetii akka muuziqaa nama booji'a ture. Wayita isaan iyyan utuu dhageessee jiraattee ergamoota yookiin maleeka waaqaatu konsartii muuziqaa dhiyeessutti jira jette malee lukkuutti iyyuutti jira jettee hin yaaddu jedhe jeedalichi. Jeedalichi xinnoo ture immoo lukkichaan akkas jedhe. Sagaleen kee akka sagalee abbaa keetii miidhaga taanaan utuu na dhageessifte baay'een jaalladha jedhe obbo Lukkuudhaan jeedalli. Lamaan isaanii gidduu yeroo gabaabaadhaaf calleensi erga bu'ee booda lukkuun kormaa sun ija isaa dunuunfatee afaan isaa immoo banee kukuluu jedhee iyyuu jalqabe. Wayita sagalee isaa isuma isa dhumaa dhageessisuuf ija dunuunfatee afaan isaa banee morma isaa ol dheeressu jeedalichi utaalee morma isaa hudhee fiiguutti ka'e. Battaluma sanatti lukkuun kormaa sun jeedalaan qabamee iyyuutti kan jiru ta'uu isaa namootni arganii fi dhaga'an wal waamanii kallatti jeedalichi fiiguutti jiru irra kaachuu eegalan. Jeedalli lukkuu keenya qabate fiigaa jedhanii wajjin fiiguutti ka'an. Namootni baay'een gama isaaniitti fiiguutti kan jiran ta'uu isaanii hubachuu isaatiin sagalee isaa akka dammaa minyaa'uun obbo Lukkuun jeedalichaan akkas jedhe. Gooftaa koo, waan jarri sun jedhan dhageessee jirtaa? Jeedaloon lukkuu keenya hatee fiiguutti jira siin jechuutti jiran. Ani kan keeti malee gonkumaa kan isaanii ta'ee hin beeku. Ati qabeenyuma kee baattee deemuutti jirta. Ati hattuu miti. Sagalee kee ol fuudhiitii jarreen gowwaa sanatti ani kan kee ta'uu kiyya itti himi gooftaa koo jedhe lukkuun kormaa sun. Jeedalichis akkuma lukkuun kormaa sun itti hime afaan isaa banee huruu isaa immoo gara waaqaatti ol laabee namoota isa ari'uutti jiraniin akkas jedhe. Kun kormaa hindaaqqoo kiyyaadha. Maal taatanii na ariituu? jedhe. Kanuma dubbatee wayita deebisee afaan isaa cufuuf jedhu lukkuun kormaa sun afaan isaa keessa hin jiru. Namoota isa ari'uutti jiranitti dubbachuuf akkuma inni afaan isaa baneen lukkuun kormaa sun afaan isaa keessaa utaalee muka irra kan qubate ta'uu isaanii jeedalichi xinnoodhuma turee galeef. Ati soofduudha jeedaloo jedhe jeedalichaan lukkuun kormaa sun muka irra taa'ee. Kana dura jeedalicha gowwoomse garuu matuma isaa ture. Ani gonkumaa kan kee ta'ee hin beeku.
ani qabeenya uummata baadiyyaa sanaati. Isaan immoo amma dhufanii asii na fudhatu. Badasii hattuu jedhe lukkuun kormaa sun jeedalichaan. Akkuma lukkuun kormaa sun jedhes jarreen baadiyyaa sunniin isa bira ga'anii fudhatanii gara ganda isaaniitti qajeelan. Jeedalichi garuu aariidhaan afaan isaa rukkutaa akkas ofiin jedhe si'i afaan gowwaan nana jedhe afaan isaatiin. Ati hojii mataa kee illee hin beektu. Haasa'uuf yeroon jira, nyaachuufis yeroon jira. Sila yeroo lukkuu kormaa liqimsuu qabdutti haasaa hin taane keessa galtee carraa waa nyaachuuf qabdu balleessitee jirta. Ati gowwaadha jedhee afaan isaa qeeqe jeedalichi. Guyyaa sana irraa jalqabee dogoggora wal fakkaatu deebisee akka hin hojjenneef jeedalichi ofii isaatiif waadaa gale jedhama. Egaan kabajamtoota daawwattoota oduu durii ani isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Oduu durii biraatiin hanga wal arginutti subscribe, share, like gochuun dagatina. Waan dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Horaa bulaa.